Sharafa alaa yookiin immoo jijjiirraa maallaqaa kan Itoophiyaatti birriitti jijjiiramu jechuudha. Waliin qabannee dhufnee jirra. Egaa guyyaan har'aa immoo Noovembarii 26 11/2024 irraan isinii hima jechuudha. Egaa kanan har'a isinii fidee dhufe immoo baankii hin dabalatu gabaa gurraacha qofa jechuudha. Sababiin isaa namoonni kaleessa viidiyoo koo daawwattan baankiin dabalee argamee baankii irrattis isinii fide jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankiinis akkuma haala kaleessaatiin jira. Biyyoonni ani guyyaa kaleessaa isinii hime irra deebi'ee yeroon ilaale maallaqni yookiin jijjiirraan maallaqaa karaa baankiitiin isuma kaleessaarra jira jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni kaleessa viidiyoo daawwattan guyyaa har'aa akkuma isa kaleessaa jirutti beekuu qabdu jechuudha. Dabalataan immoo guyyaa har'aa jechuudha Sharafni xiqqoo saantiboota iddootti birrii 3 dabalee lullee ni jira karaa gabaa gurraachaa moor daddabalaa kan deemeeru'a jechuudha. Egaa walumaa galatti biyyoota naannaa 18 isinii qabadhee dhufeen jira. Isin immoo obsaan na dhaggeeffadha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaan lafaaf bakka jirtanitti isiniif abaay'atu. Akkasumallee egaa namoonni chaanaala koof haaraa taatan subscribe gochuun maatii kochi dabalama. Warreen na hordofaa turtan like gochuun obboleewwan keessan bira akka ga'uu ni taasistu jedheen abdadha. Kanatti aansuun Amerikaa doolaarrirraan isinii ka'a jechuudha. Amerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha 139.27 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa jechuudha doolaarri ol dabalee jira. Egaa kun immoo dhugaaf isaa adda baafachuudhaaf immoo iskiriinshuutii irra guyyaan har'aa guyyaa Noovembarii 26 baatii 11 bara 2024 iskiriinshuutii irra ilaalladha. Namoonni shakkii qabdan shakkitan jechuudha. Sarchi gootanii ilaaluu mirga qabdu. Akkasumallee inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaariidha jechuudha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa ethiobilackmarket.com 99.13 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu immoo Awustiraaliyan doolaariidha. Awustiraaliyan doolaarri tokko ethiobilackmarket.com 90.51 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu yuuroodha jechuudha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiobilackmarketiitiin 146.13 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa ethiobilackmarket.com 157.21 oolee jira. Akkasumallee Chaayinaa Hiwaanidha. Chaayinaa Hiwaan tokko karaa ethiobilackmarket.com 19.23 oolee jira. Inni itti aanu Pound sterlingidha. Pound sterlingiin tokko karaa ethiobilackmarket.com 175.6 oolee jira. Akkasumallee Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko karaa ethiobilackmarket.com 12.66 oolee jira. Inni itti aanu immoo Kuwait diinaar mootii birrii jechuudha. Guyyaa har'aa Kuwait diinaarri guyyaa har'aa jechuudha 453.0 jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessa 450.0 ture. Akkuma argitan egaa asirraati jechuudha. Kuwait diinaarri tokko galgal tokkotti birrii 3 dabalee bulee jechuudha. Kanaaf kanani yeroo hundumaa viidiyoo yeroo guyyaan ilaalladhaan siniin jedhu jechuudha. Takkatti birrii 3 dabalee jechuun gaa namoonni kaleessa erganiif namoonni har'a ergan garaagarummaa inni qabu ilaalaa jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa viidiyoo yoo hordoftan gaafa garmalee gadi qannasu dhiistanii gaafa xiqqoo ol dabalu ergattuu jechuudha. Ergatti qottanii qotuu qabdu jechuudha seeraan. Akkasumallee inni itti aanu immoo Dubaay diraamidha jechuudha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 37.91 oolee jira jechuudha. Egaa kunis dhugaasaaf sobasaa iskiriinshuutii irra isinii kaa'a. Iskiriinshuutii irra guyyaasaa waliin Noovembariin 26 ta'uusaa ilaalladha. Irran isinii kaa'a akka isinitti toluuf laayik godhaa. Laayik biran darbina. Inni itti aanu immoo Saawud Arabiyaa riyaalidha.
Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 37 tuqaa ja'aan oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu Saudi Arabiyaan dabalee jira guyyaa har'aa jechuudha. Inni illee dhugaa fi sobasaa guyyaa waliin screenshot irraan isinii kaha. Inni kun screenshot irra guyyaan 26 baatiin 11 2024 check godhaa ilaala. Inni kun karaa kam? Karaa ethioblagmarket.com. Garuu akka siistemii warra Saudi Arabiyaatti jechuudha. Namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha. Guyyaa har'a 29 oolee jira jechuudha. 29 yeroon isiniin jedhu birrii qabdan. Namoonni maallaqni keessan 3,000 irraa ol 3,000 irraa kaasee 4,000 5,000 6,000 10,000 oliitti kan qabdan 29 hirtu jechuudha. Birrii qabdan sana 1,000 baay'iftanii 29 firtanii daldalaan tokko otoo isiniin dagiin argachuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni immoo maallaqni keessan 3,000 gadi hanga 100 hanga 200 kan qabdan immoo jechuudha 29.50 oolee jira yeroon isiniin jedhu fakkeenyaaf 2,000 yoo qabaatte 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29.50 jettee kaalkuleetii jalatti qaxxitaa ni argatta jechuudha. Maaliif daldalaan tokkollee akkasi daguu hin dandeenye abdiin qabaa jechuudha. Kanatti aansuuni Qatar riyaalidha. Qatar riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 37.52 oolee jira. Akkasumallee Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 362.1 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com 196.46 oolee jira. Akkasumallee Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com 369.78 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa ethioblagmarket.com 4.2 oolee jira. Akkasumallee Israa'el shiqil tokko karaa ethioblagmarket.com 38.26 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblagmarket.com 2.80 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 0.55 oolee jira. Akkasumallee inni dhuma Indiyaan rupiidha. Indiyaan rupiin tokko karaa ethioblagmarket.com 1.65 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo gaggabaabduu ani yeroo hundumaa isinii jedhu hanga dhumaan naa daawwadha. Akkasumallee laayikii tuqaa bira darbaa isiniin jedha. Obboloota keessan bira ga'a waan ta'eef hanga turtii biraan yookiin immoo odeeffannoo waqtaawaa guyyaa biraan walitti deebinutti nagaan lafa nagaan haa jiraadhaa. Nagaan oolaa.